እንደዚህ አይነት ስትራቴጂክ አቅሞች ኢትዮጵያ ካልገነባች በሆነ ጊዜ ማንም መጥቶ በቀላሉ dhageessanii jirtanii Itoophiyaa keessatti seenaa ajaa'ibaatu hojjetame. Seenaa takka Afrikaa keessatti illee abbaan tokko dalagee hin beeknetu hojjetame jechuudha jaarraa kana keessa. Jara keenya numatu waa galateeffatu hin beekne malee dhugaa rabbii seenaa baay'eetu hojjetame. Seenaa gaggaarii biyya jijjiiruu danda'u hedduutu hojjetame. Maaltu ta'e beektanii? Warshaa rasaasa qawwee matarayyaasii fi qawwee gurguddaa meeshaa waraanaa halaalatti illee kan dha'uu danda'u. akkasumallee daangaa biyyaa kan eeguu danda'u meeshaa teeknooloojiin deeggarame kan duraan biyya alaatii bitanii maallaqa gurguddaan biyya kasaaraa irra geessaa ture har'a biyya keessatti haala kanaan warshaan dalagaa jira. Hedduu nama gammachiisa. Hedduu hamilee namatti hora. Dhugaa rabbii wanni hundinuu osoo biyya keessa dalagamte akka kanatti hedduu nama gammachiisa. Dhugaa rabbii akka malee muummichi ministeeraa asirratti yaada kennatee jira. Aadaa keenya keessatti waa cabsuu malee waan gaarii dalagame bira dhaabbatuu hin beeknu. Meerra kanan isiniif qooda. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan. Bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Kan ilaalaa jirtan kun Itoophiyaa keessatti warshaa rasaasaati. Har'a rasaasa alaa bituu miti Itoophiyaan gurguruuf deemti. Yoo xiqqaate baatii 3 fi 4 keessatti rasaasa gara miliyoona 3 olii oomishnee jirraa jedhan. Gaballeef dhiyeessinee jirraa jedhan waraana keenya bira darbee ajaa'iba kunilleen kun kan ta'e immoo waraana Eertiraatii fi akkasumallee Itoophiyaa walirratti banuuf deemtu irratti hundaa'eeti jechuudha. Kun kan gadi ba'uu danda'e jechuudha. Hamma maduraa waan hin argamin jechuudha. Itoophiyaa keessatti baay'ee kan na dhibani. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kuni faallaa dalagaa jara keenya dhugaa rabbii faallaa dalagaa yeroo namni gara tokko yaadu inni immoo gara biraa waan sanirraa waan faallaa saniitti deema jechuudha. Dhugaa rabbii baru waan hedduu nama dhibu jechuudha. Yeroo moo namni amma fakkeenyaaf rogeeyyiin miidiyaatii fi akkasumallee aangaa'otonni siyaasaa Oromoolleen hundumtu jechuudha kan saba biraa dabalate jechuudha. Biyyi keenya kufaatii keessa jirti. Biyyi keenya diinagdeen kuftee minaamin waa hedduutu haasama jechuudha. Garuu yeroo kanatti immoo waan biyyatti illee maqaa godhu waan biyyoonni biralleen itti michoomanii biyya keenya sababa kanaan jechuudha. Waa hedduu irraa bitanii galii guddaa irraa itti galchuu fi danda'anii warshaa rasaasaa biyya keessatti gadi dhaabee eebbisiisaa za'aa jiru kanatti jechuudha. Maal jennare waan dubbannu qabnu bar kuni seenaadha jara keenya. Dhugaa rabbii abjuudha. Abjuu abbootii keenyaati. Dhugaa maaliif abbootii keenya keessaa jaarraa abbaa gadaa yoo kan yaadattan ta'e qawwee diinni ittiin nu dha'u kana yookaan haa bitannu yookaan diinarraa hiikannu. Yoo san dadhabne lagatti gadi buunee haa tolfannu jedheeti qeerroo isatti haasaa ture jechuudha. Harka keenyan haa tolfannu yookaan diinarraa hiikannu qawwee diinni ittiin nu dhahaa jiru diinni ittiin nu miidhaa jiru kana laga keessa buunee haa tolfannu jedhee dubbataa ture jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa jechuudha. Sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi jannataan haa qananiisu akkas jechaa ture jechuudha. Har'a immoo Dr. Abiyyiin ilma Oromooti haala kanaan qawwee kaleessa qabsaan Oromoo akkasitti haa tolfannu jedhee qeerroo irratti kakaasaa ture. Kanarra immoo bituun kasaaraa hawaasa keenyaa fi waraanaa fi akkasumallee biyya Itoophiyaa irra geessisaa turte har'a immoo of bira dabarsanii akka biyyoonni ollalleen biyya keenyarraa fayyadamuu tayan sigalee godhuuni dhugaa rabbii hedduu kan namatti tolu galatoomi jennaan dhugaa rabbii nama galatoofadha. Waan gaarii yoo hojjetame namaaf quudha. Nama kuudhuun gaariidha. Nama kuudhuun ofii kuudhuudha. Sigalee hojii namaa beekuun jabeenya kan kee ibsu jabeenya kee of beekuudha. Sigalee mee jabeenya kee ibsatuudha. Maaliif jedhi namni ati gaafa jabeenya namaa akkasumallee hojii namaaf quudhite namni siif kuudha jechuudha. Dhugumaa bar kan argaa jirtan kun rasaasa kun warshaa rasaasaati fakkeenyaaf. Bakki iddoo inni ittiin dalagamu jechuudha. Mee muummichi ministeeraa maal jedha asirratti ergaa jajjabaa dabarse innilleen ergaa isaa kana dhaggeeffannee walitti deebina. አሁን ኢትዮጵያ ጭንቅላት ያላቸው ልጆች አሏት። ጀግና ወታደሮች አሏት። ልብስ እና ምርት ሳይሆን ኢምፖርት እናደርግ ነበር። ለወታደሩ ጫማ ኢምፖርት እናደርግ ነበር። ጥይት ኢምፖርት እናደርግ ነበር። ክላሽ ስናይፐር ኢምፖርት እናደርግ ነበር። አሁን በሀገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን መከላከያ ልብሱን ያመርታል። ጫማ አምርቶ የሚያንሰውን ከሎካል ኢንዱስትሪዎች ይቀበላል።
ጥይት ቅድም እንደሰማችሁት በጣም በርካታ ሀገር ኮንትራት ኦልሬዲ ፈጽመናል። በዚህ 3 ወር ብቻ Itoophiyaan amma ijoollee sammuu qabdu qabdi. Wataadara goota caaluu qabdi. Uffata wataadaraa kaleessa alaa galchina ture. Kophee wataadaraa alaa galchina ture. Akkasumallee rasaasa kilaashii fi sinaapparii alarraa galfanna ture. Binnee har'a garuu raayyaan ittisa biyyaa uffata wataadaraa alaa bituu osoo hin taane ufiif oomishee gabaaf gurguraa jira. Kophee wataadaraa ufiif oomishee uf bira darbee gabaaf dhiyeessaa jira. Akkasumallee meeshaa waraanaa rasaasaa fi kilaashii hamma isnaapariitti raayyaan ittisa biyyaa har'a ufiif tolchee gabaaf oolchaa jira. Of bira darbee biyyoota ollaatiif kontiraata kennee gabarra oolchaa jira. Akkasumallee rasaasa gara miliyoona jalatti dhiyaatu yeroo muraasa keessatti tolchinee jirra. Biyyoota ollaatiif kontiraata kenninee jirra. Of bira darbinee kan jedhe muummicha ministeeraati. Haasaamma afaan Amaariffaatiin godhe gaggabaabsee gara afaan Oromootti jijjiiree namoota afaan Amaariffaa hin beekneef kan isinii hiikaa jiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo dhugaa dubbatuu fi wanni jedhamaa jiru kun hundinuu dhibbaan dhibbatti illee yoo dhugaa ta'uu baate mataa isii fiixa isii argaa jirra jechuudha. Keessafuu warshaa rasaasa tolchuu meeshaa waraanaa tolchuu jechuudha. Itoophiyaa keessatti arguu kootti an dhugaa rabbii hedduun gammada. Aannan quudhelleef jechuudha. Dhugaa rabbii namaa quudhuun gaariidha bar. Jara keenya namaa quudhuun gaarii. Nutu naman galatooffanne malee Oromoo teenya tanatu nama seenaa namaa xureessuu fi nama seenaa namaa hin beeknee fi seenaa gootaa hin beeknee fi akkasumallee nama ofii guddisuu hin beeknee fi nama goota isii keessaa dhalate ol kaasuu hin beeknee fi hin quudhinee fi malee dhugaa rabbii silaa har'a Dr. Abiyyiin saba biraarraa ta'e jechuudha. Hin faarsina ol qabnee haasonnaa miidiyaa addunyaa guutuu baxaabbanna ture silaan. Dhuguma dubbatuuf bar waan dhugaati. Garuu goota keenya hin beeknu nuuni tuffanna. Yaani jechuun Dr. Abiyyiin badii ni qaba eeyyee badii hedduu qaba. Badiin isaa akkuma jirtutti ta'e gaafa badii dalagu san akkuma badii inni dalagisanitti badii isaa san waliin qeeqa. Gaafa gaarii dalage immoo bira dhaabbatuun dirqama keenya jechuudha. Dhugaa rabbii waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Bara mootummaan Oromoo biyya bulchaa jiru keessa bar warshaan rasaasa tolchuu Itoophiyaa keessatti kalaqame warshaan uffata wataadaraa oomishu Itoophiyaa keessatti kalaqame akkasumallee warshaan kophee wataadaraa oomishee gabaaf gurguraa jiru Itoophiyaa keessatti eegalame jedhanii bar kun seenaadha bar. Mootummaan amma boodan dhufulleen bar kun seenaaf barraa'ee lafa ta'a bar. Dhugaa rabbii jechuun waan gaarii hojjetame gaa waan gaarii hojjetame waan bu'a qabeessa hojjetame jira keenya. Waan faayidaa qabaatu hojjetame waan sammuu namatti illee abdii horaa waan abdii namatti horaatu hojjetame dhugaa dubbatuuf kana caalaatti waan dubbannu qabnu rabbi dhugumatti waan dubbannu qabnu biyya keenya qofa rabbi gara nagatti nuuf haa oofu bicha waan jennu malee an dhugaa dubbatuu fi wanni miidiyaarraa dubbatamaatii fi wanni lafarratti dalagamaa jira wanni namni qeequmsaa fi gara biraatiin oofaa jiraatii fi wanni immoo biyya keessatti mootummaan hojjetaa jiru jara keenya duddaa fi gara dhugaa rabbii duddaa fi gara walitti hin dhiyaatu dachii fi samiidha jechuudha si galee. Kanaaf immoo waan gaarii namni dalagetti haa gammannu waan gaarii namni dalage haa jajjabeessinu hammeenya namni dalage immoo dura dhaabbatuun dirqama jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota yaadni narraa asirratti isiniif kennuu dhufelleen kana fakkaata jechuudha. Egaan guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oromaan subscribe godhuu hin dagatina akkasumallee viidiyoo laayikii godha. Sagantaan irraa goolabameera sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.